Akkam jirtu nagaa keessanii jirtu mee kana wajjin wal sin barsiisaa kitaabadha kitaaba walalooti kitaabni kun kuusaa walaloo dhaloota qubeef gadaa jedhama ani Eebbisaa Moosisaa Ejjetaan jedhama kun Eebbisaa Moosisaa Ejjetaati barreessaan kitaaba walaloo dhaloota qubeef gadaa Eebbisaa Moosisaa Ejjetaati jechuudha. Eebbisaa Moosisaa Ejjetaa kun maal jedhee keessatti barreesse yookaan maal jedheen keessatti barreesse tarii namoota baay'ee bira kan hin geenye ani beeka sinillee hin beektu kitaaba kana eessaa argannallee jechuu dandeessu rakkoo garaa garaatiin kitaaba kana irratti waan baay'ee na mudateera baay'ee dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee taazaba baay'ee keessa galeeralleedha waan baay'ee argeera namoota baay'ee taajabbii gurguddaa keessa galeera kanaafiyyuu kitaabni walaloo kun amma isheen gatii na baasistee amma itti dadhabe barreesseetiin oli. Jalqaba barreessuusaa walitti qindeessuusaa amma inni na gaafatee ol dadhabbiin kan barreessuuf baasetu na baasise maal inni immoo sababoonni jettanii na gaafachuu dandeessu waan baay'ee jira waan ani hin kaafne hedduu jira maaliif saati sanatti waan baay'eetullee doorsisa baay'eetullee jira inni deebiillee eebba isaa irratti wanti na didame hedduu jira gurguraa isaa yeroo deemullee namoota na arrabsan hedduu jira. Amma gandaan na arrabsanitti waan baay'ee irra ga'eera. Namoonni sun eessa yoo ittanii na gaafattan an deebisiniif hin kennu. Sababiin isaa kun qoqqoodiinsa yookaan waan hin taane fiduu danda'a. Ani immoo waan akkasii kana keessatti hirmaachuus hin barbaadu eeyyamamaas miti. Namoonni kana godhan ofii isaaniifuu namoota baay'ee gaabbii gurguddaa keessa bu'ee jira. Namoota hedduu. Namoota of beekan namoota nun beeknu hedduu dhimma gandummaa keessatti dhimma maalii keessatti namoota dhaqanii sammaxamanii achiin hafan meeqaaf meeqa beekna haa dhaqan nuti garuu tokkodha Oromoon tokkodha kaleessas har'as ani ishee kana dadhabee barreessee achi gatee dhiisuus boora nama iddoo guddaatti yookaan waan guddaa tokko boor akkan saba kanaaf nan hojjedha kan jedhu karoora koo kan galmaan ga'u nan beeka haa ta'uuti garuu yeroof waan hundumtuu si rakkisaa yeroo booda garuu milkaa'ee si guutee yeroo itti argitu hin jiraata. Sababa baay'ee jira. Sababa sana gara bu'aatti jijjiiruun immoo dirqama nama barate tokko yookaan dirqama nama dadhabee lammii ofiif hojjetu tokkooti. Tarii kaleessa qubee kana harkaan ga'uuf abbootiin keenya dhamaatii ammanii amma isaan godhan kitaaba gurguruuf har'a yookaan kitaaba tokko maxxansnee baasuuf dhamaatii nuti goonu fakkeenya yookaan fakkeenya xiqqaa isaati isaan kaleessa godhanii isaan dhiigaaf lafee itti cabsanii fidanii qubee keenya harkaan ga'an nuti garuu qubee sana barreessinee maxxansnee gabaarra oolchuuf uummanni keenya baay'ee dandeettii dubbisuu hin qabu hedduminaan dubbisaan hin jiru ati barreessis dhiisis dubbisaan nama muraasa kanatti jirra. Kanammoo fooyyessuun Oromoon kana fooyyessuun dirqamata. Dirqama isaati. Oromoon dubbisaa ta'uu qaba. Afaansa aadaasaa seenaasaa jajjabeeffachuu qaba. Nan beeka namoota baay'ee na gargaarantu jiru. Namoota kitaaba kana jimilaan narraa bitanii deebisanii gurguradhu na jedhan hedduu jiru. Garuu namoonni an gaafadheenaan an afaan Oromoo dubbisnee irra kitaaba afaan Oromoo na jedhallee jiru waan baay'ee jira. Oromoon kana keessaa bahuu qaba. Gara afaansaatti, gara aadaasaatti, gara seenaasaatti yoomiyyuu deebi'uu qaba. Kun dhaamsa kooti. Amma kitaaba kana keessaa iddoo tokko qofan isin dubbisa. Mata duree ajaa'ibsiifadheera jedhu. Ishi akkas jedha. Hawaasan keessaa dhufeef safuun itti guddadhee baay'een dinqisiifadha afaan guutee dubbadhee. Safuu hawaasni koo qabuuf akka inni itti guddate waaqattuu tollaan horee hawaasni koo furdate uumaa isaaf iddoo kennee hundaaf heera baafate safuu isaan rooba caamsa waaqa uumaa gaafate waan dhufu raagee arga urjii samii lakkaa'ee rakkoo isaa mariin fixa gaaddisatti gattaa'ee asheeta maasii cabsee ollaa isaa wajjin nyaata hiyyeessa hoomaa hin qabneef sanyii midhaanii laata. Ollaaf cimaada kenna jiboota dallaa yaase silga ollaa nyaachisa itittuu dharraa baase liqeeffatee wal oolcha rakkoo hamaaf salphina wal abdatee obsata hawaasni koo rakkina
marii walitti quufa dubbatee walii gala. Oromoo waliin dhiisu wal buusee badii jala. Sabichi dhaalee qaba sirna safuuf sirna jajjabaa. Sirna gadaatti bulee dhalaan dhala qaqqaba. Utuu saamamuu dhiisee si'a kudhan siif obsa. Wanta kudhan si gorsee wanta kudhan si dhoksaa. Jaalala dhugaa madda lubbuun dhalasaaf tiru. Hawaasa keenya keessa cubbuun mana isaan jiru. Waan ija nu jabeessu yoo gad jennee ol jenne hawaasni keenya takkaa seenaa badaan hojjenne keessatti agarsiifnaan waan badaaf cigaasisa. Hawaasichaaf hin sifu waan guddaa si baasisa. Hamman beela'ee daaree obsatee beelaaf dheebu dhugaa waaqaa barbaada dubbatee keessan deebu. Sabni ilmaansaa guddisu gaammeetti dhadhaa dibee safuu hawaasni koo qabu baay'ee na ajaa'ibee jedha. Kanarraa maal hubattu? Tarii na jajjabeessuuf haala mijataa argachuu dhabuu dandeessu. Gara fuulduraattis waan biraa yaadaan jira waan ta'eef akka na bira dhaabattan nan barbaada. Aadaa koof afaan koof ani dadhabaa ta'es rakkataa ta'es waan fedhe ta'es boodatti hin jedhu ittan fufa. Galatooma. YouTube koo subscribe naa gochuun dagatinaa Sunqoo Oromiyaadha. Galatooma.